Ansila waraabee isa laga tokko guutuun kanneen fada jira. Awwa direedhaan fadhiyaati maa waraabee isa feete naani akkuma re'eeti yesuun fixu jeen. Laal na dhagee ajee wallaahi sillachuu gowwa jeen laal rabbiin akkaan deema ganna kanan nagataana qosa jeen laal deema fuudhee akkuma nama duraa ba'u jee haada fudhateen fannifannaa jee fuyi gemmas. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله الذي خلق أول ما خلق القلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا واختفى في دار الأرقم من أبي الأرقم فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم فريق في الجنة وفريق إلى جهنم. أما بعد أحبتي في الله أحييكم بتحية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Akkuma as dhuftanitti ka addaan hin hafne warra jannata dhaqu rabbi nu haa godhu. Amiin. Jannata illee jannata addunyaa ka akhiraa isin bira walitti haa qabu. Amiin. Guyyaan har'aa guyyaa gammachuudhaati, guyyaa onkuraati, guyyaa firiin lafa buutee akkuma dhaaba Muusaa agarretti biqila isaa nu haa agarsiisu. Amiin. Agguu biqila isaa agarrees Medan saatis Rabbi nu agarsiisu nu agarsiisu qofa miti medan saa sanillee warra ifiifis irraa dandamee ulamaa'oota keenya hunda irraa dandamsiisu Rabbi nu haa godhu. Amiin. Inshallah khayriin ummata keenya keessa baay'eedha. Yeroo Rabbiin nu baay'isee namni kun waan adda addaa yaadee ol ka'e nama kana Rabbiin karaa khayrii karaa adda addaatti itti ibsa. Tokko markaza jaarutti ibsa, tokko inni ji'oo jaarutti ibsa, tokko daa'uma godhutti ibsa. Ooyiruu Rabbii bal'oodha. Namuu kun gubbaan seenee qotaa, kun achiin seenee qotaa. Muraanni tokko warra haqarra tokko ta'u Rabbi nu haa godhu duuba. Amiin. Ani obboleessa kiyya Sheekh Kadirii fi waadhaamuu barbaada. Guyyaa wanni kun onkurame namni keenya gariin namoonni gariin gaafan qabne waliin baasa osoo fi wal faarsu. Gariin ammoo gaafa qaboo walirraa cabsa osoo wal qomatu. Guyyaa amma har'aa kanar booda qomiidhaafis garaa bal'isee yaada adda addaatiifis garaa bal'isee irdaa'uun naasi gaayatul laa tudrak jechuu ammaanaaf ka fikkatabu osoo gubbaa tanarratti hin katabne onnee keessatti akka katabuutu jechuudhaan itti dhaama. Nama kana jaalachiisuun hin dandeemuu waan jiru. Namichaatu inni fi ilmisaa gaalaa wajjin osoo deemaa jiranii abbaan Rabbi ilmi hirkisaanii ummanni maal jaaniin laal kana gowwaa namticha qalbii hammaatu aduu tana keessa mucaa kana ifi gaalarra taa'ee mucaa lafa oofaayii janiin irraa bu'eeti mucaadhaan irra bahi jeedii deebi'ee jechuumas ummata kaanii dhufnaan kana laalaa jammucaa aqul walideeni abbaa lafa oofeeti aduu tana keessa gaalarra taajan yaa ilma kiyya kootu namuma duraa baana waliin gaala kanarra teenyaa jeetin rabbaan ummata sadaffaati dhufnaan laalaa jeen kana ummata jeera qalbii hammaatu kafara qaalleen godhannee aduu tana keessa makluuqa kana nam lamaan irra ta'anii meenuma harkaa jechuudha. Yaa ilma kiyya kootu jeeti isaan lachuurraa bu'anii tokko boodaan gaala oofee tokko duraan harkise. Ummata afuraffaarra dhufnaan maal jedhiin laalaa jaan kana ummata gowwaa aduu tana keessa ka tokkolleen taatu irratti hin baane. Gaalaa wajjin aduu tana keessa deemanii harkaa jedheen. Yaa ilma kiyya akka tokko bahuu dadhabneeme koo jeeti akkatti nama duraa baanu jee qarree gubbaa geessee gaala taakka lama sadi jee dhabamsiisee kute. Namuma jala akkaan bahu jee
awoo gaallee isa jira jennaan nama jalaa bahuu dadhabeetiin darbe gujeen gowwaa duuba arraba namaati jettee dhimmas gaala ifi duraa dhabamsiif taanaan akkumaan nama duraa bahu jee haada fudhateen fannifannaa jee fiigemmas akkas tusi mudata jechuudha. Yeroo as keessatti immas nasihaa wanni walii dhaamnu namni kun nama xabiyaa lukkuudhaa qabu jira lukkuun waa diiguu malee waa takka hin beektu. Nama xabiyaa shimbirroodha tammaadhee jaarrattu san waa jaaru jira. Namni saahiba godhatee wajjiniin deemulleen nama diigaa osoo hin ta'in nama dantaadhaaf sin maxxanu osoo hin ta'in nama hoggaaniifi dhufe yeroodha dhufe waan tanatti gariin maqaadhaaf ji'ee hawaa balleessuu jira. Ani akkamittiin hin dubbatamne akkamittiin hin himamne jee waa hedduudha jira unkura arraan tana keessee ija hamaa sirraa haa qabu taraa takka maashaallah naa jaadhamme ka isaa wajjiniin gartee qabee isa dhiibee bakka tanaan gees maashaallah jaadhaaf ija hamaa rabbi isaan irraa haa qabu waan qabanii unkuran tana bu'aa siiraa kan ummata agarsiisu rabbi isaan haa godhu wanni inni dhaammachuu barbaadu bakka jirru obboleeyyan kiyya gaafa walirraa cabsu osoo hin taane mee hamma dandeenyu hasossoo illee akka walii jabaatutti haa goonuyi maaliif jennaan bu'uma qaba yookiin waan jirre yenneeti waan jiru dhabna gowwaadhaatiitu gowwaa lamaan wal qabee jenna yeroodha wal qabanii tokkotti dhufe jechuudha maal jeen jerri wal lole silaanii fi rabbiin re'ee laga tokko guutuu naa kanneen fada jeen tokko sani kunis akkini jeen an silaa waraabeessa laga tokko guutuu naa kanneen fada jeen awoo re'eedhaan fadhe ati maa waraabeessa feete ennaani akkuma re'ee teessuun fixu jeen awoo ati ayyee haasidaati anumaa jecha dhaabbatta akkam wallahi walis seere jerri sari gaalichi deema qaba deema buqqee guutuudhaan deemaa dhufe jechuudha yeroo dhufe maa irra wal loltan jennaan ugutti hime laal na dhagee ajee wallahi sillachuu gowwa jee laal rabbiin akkaan deema gannaqa kanan nagataana qosa jee laal deema fuudhee irra deeme wallahi laa kun laal marrimaan kiyya lafatti akkas naa godhu jee wallahi hammaa fe laal anumaa rabbi akkasit naa caccabsu jesa jee buqqeedhaas hurreessee isillachuu gowwaadha jee خمسة رجوا وارد إذا بود يوسادي خاطر جرابير نما وان إنجيل ريه جاراس ولدا بوزا كنتانه خوان جروزا كسر دين كقدر جيرا بمسيس كنتانه أكا جما والجبي يزنو يجوران سنيراما ربي بغى إساني سنوخنة نوتيس بغى إساني خنة نوجبات دا ناني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته